mana tokko ijaarradhee ka'ee heerumaadha. Yaa masiitiyyaa dhiirti yeroo ammaa beelloo qabitu ana, suufa qabitu ana, caammaa isaa qabitu ana, mana ka ijaaru ana, re'ee qabitu ana, harree qabitu ana, farda qabitu ana, qawaa hunda bitu ana. Nu argite inni maalinni abaaboo bicha sanuu abaaboo sanuu hambiteetti binneetti kennee jira yeroo akkana abaaboo bicha akkana godhaa mana galuudha hojiin isaa. Kanaaf ammoo kaayyoo kana hunda na eeggata bitti siree bitu na eeggata akka duraaf galee itillee rarrafu galee madabii biyyee rarrafu siree bitutu na eeggata waa meeqa bitutu na eeggata. Kaayyoo kana kanatu na keessa miliqee albalaa malxaxaam jedhee yaadutti jira. I don't understand me. Garu, ati fuudhuu deemta moo heerumuuf deemta? Bar fuudhaa jirra bar hin barreeta gammaa quban qabdu waan deemamaa jiru. Isin immoo nu hundi hundumaa shamalaatu. Biristiyaaniin heeruma waliin fuudhu maal ta'e? Siree bittee maal bittee siree harree maali harree hoo maalitti godhu deemtoo? Itti fe'anna kaasareetee maal taate? Maalitti fe'attan? Habibti anna ati bar Kanaadaatti illee harree bitu harree biyyarraa Kanaadaa galchuu deemta yaada akkasii qabdamoo? Ana bar waa'ee Kanaadaa dhiise bar Kanaadaa Allahu alam Kanaadaadha bara dhufu dhuftiita Kanaadaadha bara ittaanu dhuftiita Kanaadaa dhiise bara nama jireenyuma kiyyayyuu lukkuurra killeerraa kaasee ilaa lukkuurraa kaasee ilaa harreetitti jireenya kiyya akkasii jalqabuu deema jalqabonnorraa kaasee jechuudha. Ay, maaliif garuu Kanaadaa abdii murattee kara biyyaa harree bituufaa farda bituufaa yaaddemeen itti? Gara sansawwan yaadee fi Kanaadaan ni fagaatti gaafa dura asuma dhiyoodha se'ee ol lama kana se'ee natti fakkeessanii na fakkaattee tumaan bakka injiraa miti tankaarfama takka tankaarfatanii bishaanota akka inni gidduu jira kaayiroof Kanaadaa jennaan dhufee amma haga dhufee as gahee jedhe. I'm so sorry. Akka yaade saniiti. Kanaaf asaba kiyya gara duubaatti deebisee lukkuu irraa qabee ilaa harreetitti horsiisuudhaaf mootummaa Itoophiyaa sanii waltaanee billisoomee jira. Akka yaada kiyyaatti kan billisoomeera. Jireenya koo eegala jedhee yaada. Amma lukkuu horsiisuu jirtamoo harreedha? Lukkuudha amma lukkuu harree biraa geenne amma. Dirree harree dalagataa jirra hojjetataa jirra inshallah ni binna rakkoo qabu amma garuu lukkuun killee meeqa dhalti halkan takkatti taate amma horsiisu jirtu? Lukkuu takkatu jira lukkuu gugurdaa tokkotu jira guyyaa tokko yoo xiqqaate illee 25 akkas dhafti. Yoo guyyaa tokkotti guyyaa tokko yoo soorata sirriitti argatte illee 25 15 dhalti guyyaatti garamarraa qabdee galgalaatti ni dhalti. Dhaganda heenyaa takka torbaanitti ugis takka qofa ikilee takka dhalti bar. Eessaa fiddeenoo lukkuu akkasii? Torbaanitti waa sun lukkuu miti tabbasaa nyaadhaa jedhin abibti biyya bilbili wallaahi. Waa sun lukkuu miti bar wallaahi waddaa nyaadhaa jedhin hayi. Torbaanitti illee takka bar sun bilaasha tettee nyaataarti. Ganamuu akkanatti gaafa duraanii jechuun ganamuu akkattiin jala seenee ilaala jechuun isiin uma teessi. Waan killee keesseensa. Numan laal uma teessisi kolla fadhuuti. Habibti silkii viidiyoo dura kaayiti takkiin mastaawwan dura dhaabbadhuuti. Laal harka hankeekisha hees kaayedhuuti. Zaw ወደዚህ ወደዛ ጀይቲ ሰሙት ጊዜ ደኝ ረፍታይቱ Habibti yamal wadaza ira lengada halka lengada wari kitta jechuudha lafa ka'ee hirribarraa na dabbare surree takka jechuudha tigalcheela rabbi sitti fide homa godhuuf homa dhiisu walii wallaalisi jedha homa godhuuf homa dhiisu takka onna uttaashisa takka ganna deebisa arfikaan daansii kanatti bane ammas tokkotu jira sirba kamaa jiru tokko wazee jedhu so itti bane ilaali waza jilbitun walirra karat najat achuma siree gubbajjigee hirribatee haradhaaf sa'aatii meeqa rafee galgalti magarii barda lafaa fedhe waza qucee kun maaluma ta'e jedha kaleessa kanniin maaluma ta'e adaa wazee tura waza waan nan goone qabdu barda
Anko baaki yaayyo akkanaan lafa kanaan gonnoo kan haga dhumaati itti banee osoo ollaa qabaadhe alhamdulillah ollaan qabu malee haga dhumaatitti itti banee akka maraattuu kana mana keessa akka maraattuu kana godha. Tiktokii bichaara qofee maraadha seetanii akka maraattuu kana godha bagaa mana kana nama waliin hin galin. Nagilee fa maraadhee deebi'a na fakkaate. Ammas akkas godhire. Haadha faati maaliif hin heerumne garuu achi? Kun amma jamme bannaatis bafattadhish an bar kaayyoon qaba. Habibti dhagee Kaayyoo kan kee kan galuu hin baatullee ni anka nu amansiisu takka nuuf lama takka nu jettu bareedaa dha just family man maqama familiitiin jechuudha. gaafa kuweetiin jiru lafa bitee ture warra keella. Lafa bitee alhamdulillah. lafa kaaree 2,000 wayi biti. Lafa kaaree 2,000 meeqa bite san maatii warra keenyaa hundaa hiri. Amma osuma mana itti ijaara jedhu cinaa jalqabsiisee ka'ee gara biyya kanaa dhufe. Cinaan takanaa dafu lakkaatee gara biyya kanaa dhufe. Amma gara biyyaa galee karaa daba kana iyyuu tirisee gara biyyaa galee bakka daa'ima dahee yookaan ammoo heerumee abbaa manaa godhadha jedhee yeroo ayyaatutti lafa san jechuudha kaaree 2,000 ambite san walqixxee argitee walqixxeetti baqassee keessa bahee jedha mootummaan akkanatti. Bakka lamatti addaan dhoosee karaa keessa baafate jedha. Walqixxeetti adda dhoosee akkam jechuun akkana jechuun walqixxeetti adda dhoosee karaa jidduu bahee. Lafa adda dhoosee moo? Lafti adda. Maal jechuudha? Qoy dhufuu qabda. Walqixxeetti adda dhoosee keetti irra dhaabde. Kanaafi mootummaan walqixxeetti addaan dhoosee maastar pilaanii san keessa kaartaa pilaanii miti. Kaartaa pilaanii keessa baasee kaartaa pilaanii bakka lamatti addaan dhoosee keessa tare mootummaa. Amma maal abbaa kiyyaan godhanee lafa biraa bituutti karoorri kiyya amma karoora lafa biraa bituutti. San mootummaan fudhate akka fudhatetti illee fudhate. Garanaaf garan addaan kutanii fudhate. Argitee karaatu keessa baasee jechuudha. Gaafa ati bishaan burcuqqoo ati dhuguu barbaadde boodilee dhugaa hin jirtanii akkasii dhugaa hin jirtanii nyaatuma tam maraxattee nyaattu kan maa biyya keenyatti akkas hiyyeessu manni hin jenne biyya keessatti boodilee dhunna hin jenne mootummaan nu fixaaran jettanii mootummaan kamaaniiti kaammatti galuuf haasofti akkan isin jetti. Icciiti kan dhugaa. Icciiti ofii deemanii itti maniitumaan gaaf tokko ana namitti hin wanti naan jette gaaziin fayyadamtanii isin gaaziin fayyadamtanii naan jette eenyutu akkas jedhennaan Itoophiyaan intalli amaaraa takka aadaa intalli amaaraa takka naan jette aadaa kaafir naan jette beeyte gaaziin fayyadamnu naan jette sobdi abboo eenyu akkasiin jedha jedheen icciiti ofii akkuma ati jette wallaahi akka waan beeytuti baqa icciiti waan mindaan dabaluufi bar mindaan isinii dabalu hin jiru maali kiiloo keessan buusu yoo ta'e malee kiiloo keessan hir'isu yoo ta'e malee arabni mindaan isinii dabaltu hin jirtu jireenya biyya keessanii haasoftanii waan maatiin mana keessa amma ummata tokko fa namitti hin tiyya fuutee fiddee ummata hidhii dhooyaa san kaa hidhii keessa as keessa waa kaatu san fuutee fiddee waatu maala jetti maali daan sira bilaadik taali gisee hiigee dhufeetin jedhu ummata sana lalee a'uuzu billah shiroo haadeedha haada Itoophiyaan wallahi moo Itoophiyaa bas Itoophiyaa hada qaban Itoophiyaa hada shoof mana fana mudhifti laali kun mana citaadha argaa jirtu qaarri keessaa immoo Itoophiyaan takka akkas jettee na himte ta waggaa 3 na bira ta'e habiibtii tiyya kun osoo Itoophiyaa keessa ta'uyyuu kun barra Itoophiyaadha jedhan akka Khaliiji jedhan kun jiraa miti akka wannoo sanachi fageesse waan akkasii waan akkana hin qabu waan gaggaarii itti mul'isa nama laal mana amma namni biyya keessa beeksisu kanniin fa'a kushiinaa kumaama kan fuudhee itti mul'isa laaleedhaan mana akaakayyuu kiyya mana beeraa kiyya mana eessuma kiyya mana kanneen itti mul'isa maaliif jenna wannummaan ati gadi buutee beera arabaatitti jala seentee
jireenya Of maatii tuffachiisteeyyuu bar gizee san of tuffachiisteeyyuu likkii ofii agarsiifte akka barbaadde goote arabni gizee san likkii ofii